السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمالكم من جالتم توتا في كبجم توتا ومترو جرجت بكم سنجرتم كي نجا في كبجم كي الناس مراجعات تجا هر اللي وان بريدا وان أجايبا قبل سنين في ذراك جالتنا نبدي كتاكبو إسنا رايو تري في كمونا قد أسمع فرشة سنين تجا فيديو بريدا سنين قبل في جريس شودا كجالتنا نبدي كتاكبا ورون جالتنا كيسنا ربصون رافضنا لا كوست بلاكيا دوا سجل فرباتا ميلما دوا دي دمشان كرسي نبرتي لو يكان جمال ما نرجع تدن ديتني نانو سبب بدن قطو سنين كيسة شودا أنك jiraadhu shashamanii agaruu bootes barbaadan isiniif keessa jechuudha. Meeshaalee kana amma eessa keessarraa qoree geessaa jirra jechuudha. Warroonni jaalattan keessan dubbisuun raanfatinaa waan warroonni naannoo qoree jiraatan hadda qoree deemaa jira hagariin deemu tokkoon isinii waraaba jechuudha. Yoo hin dandeenye uummata akka gochuu hin danda'u. Makiinaan qoree baay'ee cinqaadha warroonni naannoo qoree jiraatan beekuu dandeettani. Kuni meeshaa Aysuusiif fe'amu miti. Aysuusiif fe'amuuf waan hin mijoofneef makiinama uummata mataa gubbarra fe'ama jechuudha. Firaashiiwwani firaashii 8 fi tiraasii 24 fi akkasuma carqii firaashii isaa guutuu wajjin qabadhee isinii dhufee jira. Gatii isaa gamanumaan isinitti himaa isna mooyyuu meeshaa laalaa isin jedha. Meeshaan kennaadha akkana bareedaa achirraa kaastanii agarsiisuu yoo laaltanii saaloonii haala malee bal'aa akka malee bal'aa yoo ta'e malee hin danda'u. Firaashiin firaashii 8 kilooti kana guutuu isaa laalaa isin jedha. Hedduu bareedaa baay'ee bareeda. Akkanumattuu naannoo bareechisee argitanii gibbii kana guutuu haala kanaan bareechisee jira jechuudha. Isin argitan kanaan akkana bareechisee gibbii bareechisee haala bareedaadhaan isin dhiyaatee jira jechuudha. Firaashii akkana babbareedanii yeroo jaalattan keessan dubbisuu hin raanfatinaa isin jedha. Baay'ee tokko bareedaa hedduu bareedaa waan ta'eef isin yoo jaalattan keessan na dubbisuuf hin raanfatinaa isin jedha. Baay'ee bareedaa ani jaaladhee jira jechuudha. Karariin isaallee kararii namni hundi jaalatu jechuudha. Baay'ee bareedu kararii bareedaa kararii namni hundinuyyuu jaalatu waan ta'eef yoo jaalattan keessan na dubbisuuf hin raanfatinaa isin jedha. Baay'ee bareedaa naannoo fi gibbiyyuu bareechiseera argitanii. Tiraasiin 24 firaashiin ammoo firaashii 8 ka osoo itti hin godhin isinitti mul'isuuf hambiseellee hin jira. Tokko tokkoon isin agarsiisa jedhee ka hambiseellee keessa jira jechuudha. Mashallah baay'ee bareeda. Obboleessi keenya firaashii kana kan ajajate nama dhiiraati jechuudha. Haadha manaa ofiitiif ajajee haadha manaa isaa mashallah haadha manaa isaa gammachiisee rabbi isaa gammachiisu hedduu bareeda jechuudha. Haadha manaa ofiitiif hojjechiisee nama dhiiraati. Wanti nama kamituu adaraadhaan bareedamee hojjetamaa wanti nama dhiiraa keessattuyyuu baay'ee ulfaataa waan ta'eef namni dhiiraa akka nu kenna kanatti illee baay'ee keessa hin beeku. Wantummaa wayyuu yoo bade keessa nama saalfachiisa jechuudha. Namni dhiiraa baay'ee ulfaata. Akkasuma immoo nama qaanfachiisa. Maaliif jennaaniin namni dhiiraa yoo wanti wayii badee baay'ee nutti mufatuu danda'a waan ta'eef kama hedduu bareechifnee ka duraa irrayyuu hedduu bareechifnee durallee waan cabsaa qabu tokko hin qabu namni kamuu hin beektanii namni kamuu waanuma gaarii jaalataa keessattuu namni dhiiraa akkasii miti warri abbaa manaa qabdanii akkasuma immoo beekuu dandeettanii kan dhiiraa baay'ee ulfaata waan ta'eef akkanatti haala kanaan tiraasiin akkana bareede garaa isii kana keessa jechuudha. Tiraasii isboonjituu jira namni hin beekne hin jiru. Garaa isii kana keessa isboonjituu jira jechuudha. Baasee tokko tokkoon isinitti mul'isa. Garaa isii kana keessa boota kanaan naannoo kanaan isboonjituu galaa. Isboonjiin ammoo isboonjii jennaan isboonjii furdaa osoo hin taane isboonjii akka kinoo akkanatti argitanii tiraasii akkana ol guutee ol buuf jedhee ol ta'utti jechuudha. Tiraasiin yoo akkana kaayan yoo akkana ol tooftee guuttee irra bareeddi hin beektanii namni hin beekne hin jiru. Sababa saniif akkana akka ol guutee irra bareechisu itti godhama jechuudha. Tiraasii irratti firaashii irratti illee namni barbaada isiniif godhama. Gatiin isaallee hin dabala. Kana qofa sontaane namni furdaa baay'ee fe'e nam tokko firaashiin yoo waxxaramee wal qixxaayee bareedetti tola inni sun baay'ee ol buuf jedha. Firaashii godhiinsatti kanatu irra bareeda. Firaashiin kenna wanti firaashii carqii firaashii nama biraatiin adda isa godhu ziippii qaba jechuudha. Argitanii garaa isaa keessallee ziippiitu qaba jechuudha. Gara kanaan akkana yoo itti godhame garanaan ammoo kinooti gabarii qaba jechuudha. Gabarii qofaarraan osoo hin taane ziippiillee qaba jechuudha. Kinooti ergatti gootanii kaatanii ziippii isaa kan akkana cuftanii firaashiin kinoo kana isin mul'isuuf jecha firee tokkocha lafa hambisee jira jechuudha. Carqii firaashiillee akkasuma lafa hambisee jira. Firaashii 8 isiniin jedhee ziippii qaba qaama isaa irratti jechuudha. Ziippii dheeratutti galachuudha asirraa kaasee yeroo itti irraa baasuu hedan ziippii masaa irraa baasanii yookaan ammoo ziippii kanatti godhanii namni baay'een ka hidhamu saniin hojjeta. Ka hidhamu sanii fi
kun baay'ee waliin madaala jechuudha. Kanatu caalaa jalli isaallee ziippiidha, gabariidha, argitanii gabariidha, gabariin itti godhamee ka'ee ziippiin itti godhama. Baay'ee bareeda, waxxaramee bareeduufillee akka waxxaramee bareeduufillee kanatu caala jechuudha. Ka ziippii kanatu iyyuu caalaa haala kanaan kunoo ziippii itti goonee akkana bareechifnee isiniifinnee jira jechuudha. Firaashilleen firaashii baay'ee bareedaati. Argitanii tittinasiin isaallee hedduu bareeda jechuudha. Sababa kanaaf namoonni jaalatan kennarsan dubbisuun irraanfatinaa hin jenna. Firaashiin kamiyoon hin jettan firaashiin nuti goonee ittiin gurgurru kana jechuudha. Firaashii baay'ee bareedaati. Hedduu bareeda jechuudha. Tittinasiin isaa ol ka'aa firaashii kana argitanii tittinasiin isaa ol ka'aa firaashiin tuni yoo tittinasiin isaa ol ka'ee carqii itti godhanillee carqii irraallee hin bareeda. Kan duraan bitu sanirraa nuti kun wal hin madaalu. Kun tittinasiin isaallee ol ka'aa tittinasiin isaa yoo ol ka'ee carqii waxxaramee bareeda jechuudha. Sababa sanii jecha firaashii kana filannee kanaan hojjanna jechuudha. Boondidii furdaa sana osoo hin taane kun boondidii kaawwan jechuudha. Hedduu bareeda. Namoonni jaalatan kanaan bitadhaa isiniin jedha. Boondidiidha kunillee boondidii argamu hiriisiisanii miti jecha. Boondidii sana osoo hin taane boondidii saniinillee namni barbaada yoo jiraatan boondidii kun tokkochi birrii 4,700 jechuudha. Carqeen kun akkuma isin argitan haala kanaan akkana bareechifnee hojjanne jechuudha. Yoo jaalatan keessan dubbisuun hin irraanfatina. Namoonni firaashii 4 fi tiraasii 12 barbaadan carqii isaa guutuu qabatee firaashii kanneen guutuu wajjin birrii meeqa oolaa jettan birrii 22 fi 400 jechuudha. Tiraasii 12 carqii isii kan wajjin akkanumatti jechuudha. Akkana bareeddee wanti guutiin guutuu isaa jechuudha. Firaashii 4 wajjin wanti hundi isaa wal bira guutee firaashii tiraasii 12 fi firaashii 4 walirratti yoo barbaadan birrii 22 fi 400 jechaadha. Warroon amma abbaan kun jechuudha. Tiraasii 24 fi abbaan firaashii kana jechuudha. Firaashii 8 fi tiraasii 24 qaba jechuudha. Argitanii firaashii 8 fi firaashii akkamitti mul'isee kana jechuudha. Firaashii kana 8 fi tiraasii 24 qaba. Gatiin inni itti hojjechiifatee xumursiise jechuudha. Meeshaa akka inni jiru kana guutuu qophaa'ee jechuudha. Kanallee akkanuma qabatee firaashiillee akkanuma qabatee firaashiin duwwaa isaa osoo hin taane carqii isaa guutuu wajjin jechuudha. Firaashiin carqii isaa guutuu itti uffisamee waa hundi isaa xumuramee tiraasiilleen itti uffisamee waa hundi isaa isii xumuramee jechuudha. Birrii 40,000 fi 800 xumurate. Firaashii 8 fi tiraasii 24 birrii 44,000 fi 800 xumurate. Isinillee yoo barbaadani hanganallee hojjechiifachuu barbaadan hojjechiifachuu dandeettanii isa kana jechuudha. Nama saaloonii sirriitti saaloonii bal'aa qabaatu yookiin ammoo kifilii lama keessa galchuu ta'e malee baay'ata jechuudha. Namni saalooniitti firaashiin 4 baqiidha. Saaloonii jiddu galeessatti firaashiin 4 baqiidha. Saaloonii jiddu galeessatti firaashiin 4 baqiidha. Firaashii 4 fi tiraasiin 12, firaashii 4 fi tiraasii 12 barbaachisaa. Firaashii 4 fi tiraasiin 12 waliigalli meeshaan isaa akkasitti godhamee xumuramee birrii 22 fi 400 jechaadha. Akkana fakkaata jechuudha. Tiraasii kana isinitti mul'isuuf keessaa baasee argitanii tiraasii kana isinitti mul'isuuf keessaa baasee tiraasii baay'ee furdaadha. Garaa isaa keessa ispoonjii hin mul'anne wayiitu gala. Ispoonjii kana argitanii ispoonjiin haphii wayii galee ergasii ispoonjii sanirraan carqiin kun akkana deebi'ee uffatamu. Carqiin kun gaafa akkana deebi'ee uffatamee bareedu kan garaa isaa keessaa kun yoo firaashiitti tiraasii itti galchan akkana buf jedhee bareeda jecha argitanii akkana buf jedhee ol guutee bareeda. Osoo sisii kanaan hojjechiifamee akkana buf jedhee ol hin bareedu baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha hedduu bareeda. Yoo barbaadan firaashii 3 illee tiraasii 9 wajjin hojjechuu dandeettanii akkasuma firaashii 4 illee tiraasii 12 wajjin hojjechuu dandeettanii akkuma isinitti firaashii 4 tiraasii 12 wajjin yoo hojjechuu barbaadanii birrii 22 fi 400 bicha qopheeffattanii akkana bareedee wanti hundi isaa ulaagaaleen isaa hundi guutamee akkan isinii dhiyaata jechuudha. Sababni kanaa ka dabaluu fi tiraasiin kun argitanii tiraasiin kun kanaan hojjechiifamu kun hin waddada. Akkuma ispoonjiin keessa gala isiniin jedhisanii kunillee akkasi furdatee waan bareeduuf hedduu bareeda. Kan argitan hin ulfaataallee hin bareedaallee akkana karaa salaalanirra yoo bira gahan hedduu bareeda jechuudha. Akkana bareedee isinii dhiyaatee jira jechuudha. Namoonni ajajachuu barbaadan gamanumaan ajajadhaatii gara keenya keessaatii isiniif geessinaa isiniin jenna. Meeshaan keenya qoqqooree deemuun obboleessa keenya kinoo akkana bareedee isinii dhiyaatee jira waan ta'eef namoonni biraallee ajajachuu hin dandeettanii yoo barbaadan ajajadhaa isiniif geessinaa isiniin jedha. Hedduu bareeda kinoo akkanatti bareedee isinii dhiyaatee jira jechuudha. Haala isin argitan kanaanii miidhagee isinii dhiyaatee jira. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagahaan naa tura jechuun duratti
asumaan viidiyoo kiyya subscribe like share naa godhaa isin jedha viidiyoon kiyya baay'ee naa laalamaa hin jiru. Anillee ammoo meeshaa bibbituudhaaf irraa barbaade jechuudha. Zamana kana meeshaan baazarii waan jiruuf ijoolleen meeshaa baazarii nu bitinaan jedhanii sababa saniif jecha irraa bade jechuudha. Meeshaan baazarii dhumatu jira waan ta'eef sababa saniif irraa bade ammoo gara keenya kana roobatu jira yeroo hundaa viidiyoo waraabaa jedhu haga guyyaa afurii kana jechuudha. Roobni viidiyoo waraabsisuu dide malee meeshaan dhumate baay'ee lafa jira. Amma walirra isin gadi isaa waan ta'eef asuma subscribe like share gochuun irraanfatina isiniin jedha. Ani gara kiyyaa fixadhee jira isin yaada qabaattan komentii irra naa barreessaa isiniin jedha. An gara kiyyaa xumuree jira isin warri yaada qabdan komentii irra naa barreessaa gama kiyya koottaa isiniin jedha. Nagaatti horaa bulaa.